Ashashuma daawwattoota keenya kabajamoo akkasumas jaalatamoo nagaa fayyaa jirtu arras qophii monteej goolii kana irratti jechuudha namoonni hedduun keessan hojjechaa akkamii hojjechuu qabnamoo maal jechaa jirtu keessaanis nagaafachaa jirtu akkasumas namoonni VIP irratti fi akkasuma kan biraat irrattis nagaafatanii turanii isa sanaaf deebii gama viidiyootiin isiniif kennuu barbaadetti stabilii VIP fi activity kana kan dura hojjechaa turre akkasuma allied irratti hojjechaa turre isa kana jechuudha kana dura alliedin akkuma ta'e argitanii jirtanii isa kanas namoonni kan dura stabilii kana bittan jechuudha stabilii kan akkuma isiniin jedhe sana allied irratti eegaa turre sana irratti isa kanas eeguun dirqama ta'a kanaafu nuti wanti godhuu qabnu VIP namoonni VIP binne fakkeenyaaf VIP 380 jechuudha 627 nuuf ta'a jechuudha VIP jechuudha anima VIP kana raayis argadheen jira jechuudha argadheen jira VIP raayis akkasuma activity raayis argadheen jira yeroo kana walii gala isaa pricing isaa ol kaanuuf ta'a jechuudha kanaaf stable namoonni binne akkuma isiniin jedhe kana dura stable irratti namoonni hedduun allied irratti akkuma taane arginee jirra allied irratti akka ta'e arginee jirra waan ta'eef kanaaf isa kana yeroo bitannu jechuudha stable osoo hin taane VIP fi activity irratti argannaa jechuudha bu'aa isaa jechuudha fakkeenyaaf isa kana irrattis argannee jirra fakkeenyaaf ani irra galiinaaf gale keessaa isa tokko isinitti argisiisa kunooti asuma kilik goone yeroo takka kilik yeroo goone kunooti kana guyyaa har'aati jechuudha inni kuni kan guyyaa har'aa 649 ta'e jechuudha walii gala isaati jechuudha kana baaseen jira jechuudha kanaafu isa sana haala sanaan arganna VIP fi activity dhaan jechuudha kanaaf namni stabilii akka hin bitannes asumaan fakkeenyaaf namoonni stabiliin dirqama waan bitamuuf jechuudha VIP bitachuudhaaf stabiliin bitamee VIP fi activity irraa bu'aa argannaa jechuudha kanaaf isa kana hojjettanii jechuudha amma fakkeenyaaf mee kana seenee yoo isin argisiisu ta'e fakkeenyaaf orderii kana keessatti jechuudha orderii kana keessatti akkuma kana duras isinitti himee jirudha jechuudha VIPs bituu keenyaa fi akkasumas kan biraas jala kana irratti bituu keenya beekuu qabna akkasumas fakkeenyaaf kunoo isa kana fakkeenyaaf ani baayisadii guyyaa 11ti amma immoo baatii meeqa baatiin afuriiti guyyaa meeqa irra April nalla April 10 jechuun isa asirra jirru kana jechuudha kanaaf isa kanas guyyoota muraasa kana qofaatu nuuf hafe jechuudha isa kanas akkuma alliedis ta'uu mala jechuudha kanas dhuma isaa ilaalla isa sanas akkasitti ilaalla kanaafu animma kanan bitee kan isin argisu detail kana kan VIP ti jechuudha VIP kunooti guutuun isaa 627 naaf galeera jechuudha kanaaf 617 baasii isaati waliin kan baheedha jechuudha kanaaf isa sanas hojjettanii argachuu dandeessu jechuudha kanaafu fakkeenyaaf namni hedduun isaa maa irratti akka bu'aa argates naaf himanii jiranii fakkeenyaaf VIP irratti fi akkasumas VIP kanaa fi activity irratti bu'aa guddaa arganne stabilii demmoo akkam goonaa maal goonaa jechaa jiranii nutis akkuma keessan akkuma alliedis ta'uu mala jennee eegaa jirra jechuudha isa kanas kanaafu isa kana akkuma ta'u eenaa jechuudha VIP fi activity dhaan namni fayyadamuu jirtan ammumaan fakkeenyaaf activity VIP fayyadamuu dandeessan guyyoota torban tokkoo fi wayii hafe jechuudha isa kanaas stabiliin isaa guutamuu isaatiif jechuudha kanaafu haala kanaan hojjenna akkasumas yeroo VIP bittan booda withdrawal erga gootanii yookaan withdrawaliin keessan yookaan turte servicii dubbisuu dandeessu gama serviciitiinis namni immoo recharge gootan recharging keessan yookaan isiniif hin galle ta'e VIP fi activity bitachuudhaaf isa kana cuqaastanii jechuudha kanaaf garuu ammoo nama amma yeroo ammaa kana hojjechuudhaaf fedhii qabaatan yoo jiraatan ta'e akka hin hojjenne asumaan isinii barbaada maaliif yottan platformichi kana dura hojjechaa turre namoonni kan dura hojjetan bu'aa irraa argatanii jiranii namni yeroo ammaa kana eegalummoo bu'aan isaa gadaanaa waan ta'eef bu'aa sanarraa miidhamtu waan ta'eef riskii qaba kanaaf haala kanaan akka hojjettan isin barbaachisaa jechuudha kanaafu namni yeroo hojjetu yeroo isaatiin eeggate yeroo hojjete bareedaadha kanaafu viidiyoon arraaf isiniif qabadhees kanoo fakkaata jechuudha monteej irratti akkuma allied eegne stabilii isaa akkuma ta'u ilaaluudha namni VIP fi activity raayis bu'aa argattan akkasuma bu'aan keessan kan argame ta'eedha jechuudha kanneen ammoo amma eegaluu barbaadan akkuma isiniin jedhee eegaluudhaaf osoo dhaabdanii bareedaadha pilaatfoormii haarawaa kan biroo irratti hojjettan bareedaadha yaada biraa kan qabaattan yoo kan taate koomentii jalattis naaf barreessaa kanaaf viidiyoon har'aaf qabadhees kana fakkaata haga viidiyoo kaanii wal arginutti nagayaan nuuf tura